duriyaan nuti barbaadeeti. Salaamu alaikum. Carraa ustaazaa kennaadha yoo ka waan dubbatamu qabaatu tahe garuu nuti amma kan haasahaa jirru waa'ee asitti bakka ustaadatti afeeranii yookiin manduggootti afeeranii mana kanarratti har'a wal afeerii goone haasahurraa yaadan qabnu turre beektaa. Amma naaf ishooddeen kun manni mana banatee dhufeetiin olitti isheen malee bakka amma ustaazii asi keessa ta'aniitti yaanne beekte yoo carraa kennitaniif kennaadha. Garuu bakka kanaan bakka afeerraa amma dubbii bal'inaa waa'ee uummata kanarraa haasa'uu gama saniis haasa'uutti itti yaanne beektaa. Inni dubbanna jennaanis kennaafiidhaa san waliin laalla. Miskiinaadhaa furmaanni haa godhamuufi. Miskiinni dhumatini furmaanni haa godhamuufi. Hoo dandeessan araara buusa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Jirta Ahmad. Assalamualaikum. Jirra akkami nagaa. Mee walumaa galatti isin gaafadha. Yani eenyutu Oromoodha? Eenyutu Oromoo miti? Kutaa Oromoo kudha takkan keessa. Itti wallaallee bar hundumaa itti wallaallee. Ni isaa deebisan yeroo komeentiitii warri jiru. Deebisaa mee eenyutu Oromoo? Eenyu Oromoo miti? Bararii Paul Davis Ahmed. Dhiisi ofii bu'anii dhiisi maal godhaafanii ofii bu'anii deemanii Maaya falli. waliif. Jarana daanga dhaggeeffadha. Oromoo qaluudhaan wanni takka fiddu hin jirtu. Qaalamu dur namni qaalamuus ture. Abbootiin teenyaa qaalamu turte. Waan nafxanyaan sirni gartee uummata kanaan ta'in godhe dalagaa jiran. Ani dura uummanni kun Oromoo waan kana raawwatu amantaas ni qabani namummaas ni qabani kan jedhu waan xiinxalamuu qabu. We have to reflect, we have to think jedhan. Okay, waa yaadu. Abadan walloos tanatti hin beeynu, walloon social media tanaa miti, Arsiin tanaa miti, Harargeen tanaa miti, Jimma tanaa miti, Oromoon warra social media kanaa miti bar. Oromoon mootummaa qabdu, aadaa fi amantii duudhaa qabdu lafarra jirti tanaa miti. Waliigalee kuni nama biddeena agartee qoonqoon barbaaddadha jedhee walloo bee bar walloo qabsaa'utti hin jiru bar Arsiif qabsaa'utti hin jiru. Daangaan Oromoodhaa biyya Arabaa keessa jirti natti hima. Biyya Arabaa jirtanii mi jiran qoonqoof baatanii beeloytanii baatan rakkattanii baatan maatii harka qalleeyyii miskiina waa takka hin qabne hundi keessan anaan dabali. Waa takka hin qabdan. Sirna gartee yaani paartii amman jirre tana dura miliixan warra du'a miliqe hundi keessanu osoo biyyaaf duutan taatan achiin baatan hin sobdan kijibdoota hunda. Maqaa Islaamaa baadhatanii deemtan. Walloon ija kooti, Arsiin gurra kooti, Harargeen harkaa fi qaama somboo kooti, Jimmaas akkasuma miila kooti. Qaama ofii kanarraa bakkee ofirraa murteessa jirti. Hin saalfattanii isin jaarraa 20 takkaa keessa gandummaaf duulu hin saalfattanii. Sanuu amantii qabna jettan maqaa Ahmadii fi Muhammadii fi Khadijaa fi Hafsaa jettanii deemtan jiran. Wallahi nama jibbisiiftan. Wallahi nama sanuu nama gartee Rahmaan Allah jechaa deemu nama kanatti ajjeestanii isin saalfattanii. Akhiratti ati irraa addunyaadha isa hongeessite namni du'e san akhiraa teessee hongeessee jira. Rabbiin gartee sirraa kaffalu addunyaa tanarratti. Rabbi sinirraa kaffalu. Wallahi nama jibbisiifta. Ummata kanarraa ta'uudhaaf jaarraa kana keessa dhufuudhaaf waan hunaan gabba silaanaa taatee isin dhiiseen deema. Hin taatu immoo. Who's this? Musab. So akkasii abbaa caaliitiif kanna Ahmad dubbadha jechuun so yani nama jibbisiifti wallahi raggaata baga jiraatte Ustaad Ahmad baga jiraattan abbaa caaliis
Gureettis I don't know ani araawwatu waa takka waan fokkottuudha nama jibbisiifti waan kanaa fi ani I don't know ilaa mata hangamii waan kun deemaa ture sababa deemaa qabsaa'uu yoo feetan ka way walloon Oromoodha fixuu qabsaa'uu jirti ajaa'iba qawween waan hidhattaniif Oromoo fixuudhaafi Arsiinoo Harargeenoo maal jechuu miskiina horii namaa damoo nameeku jirtati kaalaa bara hojii kuulii dalagachuu biyyaa baataniira lubbuu sanuu lubbuu islaamaa namni wallahi nama muslimaa ajjeese jannatan seenu jahannama bara bara harka namaan akkas gootanii nama qaltanii sana rabbiin achumatti hambisu hin kafalamti isinirraa janaazaa malee salaatamuu deemtan isinirratti hin duutanii yeeyyii isin nyaachuu ta'a qabritti hin awwaalamtan lafeen teessan gana lafa keessatti olii gad qilleensi olii gad rukuta namni isinirra salaatu hin jiru hedduutu irratti hin salaatamini inni nama ajjeesus bar hin du'a bar inuma du'a bar gartee ati gana jireenya keessatti salphata hirriba dhabdee jireenya dhabdee barakaa dhabdee gartee wooma takka dhabdee jiraata dhiiraa miti bar Oromoo ajjeesuun Oromoo tokko hin godhan Oromoo ajjeesuudhaan walloo tokkummaan godhan Arsii tokkummaan godhan ijoollee teessan qabaddaa jedha ijoollee tami ati ijoollee eenyuti anyway sagantaa tan keessa illee seenuun fadhu kuni jarri waan kana raawwatu namaas miti walloos miti Arsiis miti namummaas amantaas hin qabdu wanti jedhan hin qabdu wallahi tun hin qabdu rahmata hin qabdu haadha abbaa idda dhaloota irraa dhalattees hin qabdu dhugaa walitti himaa Oromoo dhiisiiti Falastiin waggaa gartee 68-72 amata 72 boombi hin dhumne sanu Oromoo toon fixxo muraasa harkaan harkatta atis harkuma namaatti deebitee guyyaa tokko boqotta kanumaan isin hin jedha assalaamu alaikum Taraa walii eenyu ammallee namni dubbattan eenyudha. Taraa walii kennaatu dubbadhaan. Dabareen ankoodha. Yaa'ee dubbadhu keetidha. Eeshi yeroo dheeraan si kadhataa ture yoo xiqqaate sa'aatii tokko oliin si kadhe si jala taa'ee. Guddoo bar hin mul'atu dhugaa rabbii hoo warri mudee taraadha nama gashe malee guddoo shabakaan naa hojjetaan turre dhiifamashee Ahmad. Kaayidha ani dhimma kanarraati dhimma kana keessa seenee waa guddaa dubbachuuf itoo hin taane isa jalqabaa namoota waan dhimma kanaatiin wal qabatu sababaa kana goone jedhan kana fiddee affeertee akka dhuunfaa kiyyatti ituu naasofsiistu ta'e baay'ee gaariidha. Sababni an akka kotti maalti furmaata ta'aa jedhu kan furmaata ta'u dhugaadha. Dhugaatiin ala furmaanni tokko kan dhufu hin jiru. Jaarsummaa maalii waan kijibaadha waan sobaadha. Sababni garee maafiyaa ijaarameti jira. Maafiyaatu garee ijaarrate. Garee waasaappii qabu, garee mesenjarii qabu. Garee waasaappii, garee mesenjarii maqaa gandaa dhahatee deemu kana namoota achi keessatti beekamootu garee sana keessa jira. Wanta kanaaf wanta furmaata ta'an waanuma gabaabduu tokko lafa kaa'a. Innis maalidha? Fakkeenyaaf shooddee yoo ati tiiktookii kana gubdee tiiktookii biraa banatte namni sagalee keetiin sin beeku maqaa keetiin dhoskitee yoo banatte namni si beeka moo sin beeku? Na beeka. Galatoo. Jaroota waan kana godhan fakkeenyaaf anaan amma nuti sababaa kana goone sababaa kana kan inni kana godhe nama abaluu sana miidhetu tun taane miskina karaa deemudha miti amma fakkeenyaaf kan inni kan akkas godhan daataan funaanamuu qaba namoota laayivii isaanii irratti fidanii akkas godhan warra maqaa Arsii dhaatanis warra maqaa Walloo dhaatanis daataan jaroota kanaa funaanamee sagalee isaaniitiin ta'uu danda'a maqaa tiiktookii isaaniitiin ta'uu danda'a namni dhugaa barbaadu namni dubbiin kun dhugumaan hundeerraa afuramuu barbaadu
daataan funaanamee jaroonni kun hordofamanii hanga qaama biyya keessaatti hanga Saudi Arabiyaatti fakkeenyaaf ila amma qabamuu hin danda'achuu dandeessu yeroo tokko namichi mucaan tokko warra Saudi Arabiyaa arrabsee gaara keessatti helikooftariin dhaqanii qaban yaadattu. Yaa'in qabama nama biyya kana keessatti takkan ba'u hoo gara baharaatiin gale malee ilma namaa ajjeefnaan edaan dhumatee jira. Inni ala xulii maqaa yeroo tana galuu nima qaban jechuu basmaan hin qaba ilma namaa ajjeefnaan edaan si dhumate. Basmaa miti sana kun TikTok irratti viidiyoo waraabee akka sedhennaan helikooftariin dhaqanii mucaa sana fuudhan ijoollee Oromoodha gaara keessaa dhaqanii fuudhan nama waraqaa hin qabne jechuudha. Yoo an akka Oromootti sheekoleenis ta'ee namoonni sooshaal miidiyaa kanarraati dhimma kanaa irraa wanni jechuu barbaadan tokkoffaa daataa funaannadhaa. Daataa namoonni gaafa isaan laayivii irra dhufanii haasa'an gaafa jala teessan viidiyoo isaanii keessa galaati. Yoo suuraan isaanii guutuu jiraate yoo suuraan guutuu hin jirre namoota gastii sana keessa seenanii dhahii ajjeese jedhan nama 8 nama 9 ta'anii achi keessa taa'u yeroo gastii irratti jechuudha. Yeroo namni qalamus ta'e yeroo maal ta'us ta'e suuraan namoota sana achi keessa jira. Namoonni sun guutuu isaanii wal beeku waan ta'eef namoota sana keessa nama tokko qabannaan guutuu namoota sanaa qabachuutu danda'ama jechuudha. Bifa kanaan furmaata hin argatu taanaan wanti kun ganaa kana caalaa deemuu danda'a. Kanaafuu karaatti furmaanni argamu dhugaan namni yakkamaan sun seeratti dhiyaachuu yookaan akka ajjeesetti ajjeefamuu. Anaaf fakkeenyaaf anaa fi eenyu inni maqaan isaa mucaan amma sirraati dhumarra dubbataa ture tokko loqoda walloo fakkaata loqonni isaa dhumarra dubbataa ture. Maqaa isaa yaadadhu maqaa TikTok isaa marraan fadheera yeroo sana garuu screenshot godhaan ture waraabaan ture waan inni haasa'uu fi viidiyoo isaa suuraa isaa duukaa waraabaa ture suuraa isaa waliin viidiyoo keessa seenee asii akkasitti waraabaa ture jechuudha. Eenyu jedha maqaan isaa? Eenyu baana baraariidha moo eenyu baana? Baraarii. Ela baraarii nama akka waan ofiisaa affeeree ajjeesisetti akkasitti haasaa jira. Haasaa keessatti yoo hubattee ta'e jechuudha. Kanaaf baraariin mataans baraarii fi namoonni baraarii fakkaatan gama kamirraayyuu hordofamuu qabu. Ituun hordofamin furmaanni jiru tokko hin jiru akkasumatti miidiyaa irratti haasa'u. Boor araara jettanii walitti araarsitanii deebinaan boor ammas kan biraa kaasu isaan. Sababii isaan kaasaniif dhimma biraatti keessa jira dhimma kana keessa. Hatta namoonni harka wayaa jalaan namoonni jajjaboon waan kana booda jiru jedheen shakkan dhiifama naa godhaaman. Ani kanan natti mul'ate galatooma xumureera. Salaamu alaikum. Ishee bareedaadha. Warri kan waan dubbatanii qabdan moo naante akkamidha waan dubbatanii qabdanii bara warri yeroo ammaa kana mucaa eenyu baraariidhaan wal agarree walitti gastii dhufee sheeneeti waliidhaan dubbannee manni kuni araaraa fi miti jechuunuma bakka deetee akka tokko tokkotti waliidhaan dubbanne malee araara buustanillee asitti hin jenne osoo fakkeenyaaf araaraaf tahe ijoollee waa balleessaa jiru tana hundatti himna jechuu gastii kanatti araarri godhamaa hundiin keessanuu akka nafne warri namatumaa jirtan kuni gastii kanatti araarri bu'aa jenneeti akkasitti beeksisna turre amma immoo wanni irraa dubbataa jirru inuma tumuu dhiisaadha jechaati jirra jechuu sii galee araara godhaan jirru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waa'ee araaraatuun taane yoo danda'ama ta'e namummaa yaadachiisuudha uummata kana saba guddaa keessaa baatee gaafachi baatee jirtu. Yoo duutis yoo fokkattis yoo garoomtis maqaa saba guddaa dhoofsisuun waan hin oolle. Kanaaf saba guddaa ummata Arsii jechuun ummata wanti hin taane har'a kaatee maqaa balleessitu miti. Ummata biyya kana ijaaruu keessatti kan har'a jirullee kan darban seenaa warra duraanillee biyya kana biyya gochuu keessatti Oromoof Oromiyaa biyya gochuu keessatti nama fuuldura saba guddaa saboota tuffataa ture fuuldura akka uummanni dhaabbatu gochuu keessatti shoora guddaa taphateera. Kana anatu galmeessa yookiin sintu galmeessatu hin taane waan seenaa lallafa jirudha. Uummanni Walloos akka kana. Uummanni Walloo durii kaasee diina fuuldura dhaabbachuudhaan even dhiira mitiitii dhalaan isaanii diina fuuldura dhaabbate uummata biyya isaatiif
fi naannoo isaatii naannoo hamaa keessa taa'e hamma Oromoof Oromiyaa kan jettu ummata kabachiisa. Ummata tultullaan kun gadi baatee walitti buutee ummata maqaa balleessitu miti silas. Ummata seenaan beekamaadha. Ummata ijoolleen akkasittiin keessa gabbaatee waan hin taane hojjettu miti ture. Garuu